كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بيسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa galgala roobii sa'aatii 3:00 kaaseetu kan inni isiniif darbu Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irratti YouTube'dhaan kan inni isiniif darbu. Warri maatii taatanii turtan hundi keessan hin beektu, warri har'aa akka carraa gara sagantaa kanaatti dhuftanii baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedhaa. Subscribe godhaatii maatii ta'a. Akkasumas comment, share, like godhaa waliif dabarsaa. Sagantaan kun kan keessan kan hunda keessaniiti. Kanaaf sagantaan birmadummaa dubbii sagalee Waaqayyoo kan nuun irratti barannu, qulqulluu sagalee Waaqayyoo kan nuun irratti barannudha waan ta'eef maaddii kanarraa akkasiin dhabdan eenyullee akka dhabuun barbaadu. Kanaafan subscribe godhaa kan isiniin jedhu, waliif dabarsaa, share walii godhaatii, walii qoodaa maatii ta'aatii. Yeroo hundumaa yeroo viidiyoon haaraan gadhiifamu akka inni dafee isin bira ga'uu fi isin gargaara waan ta'eef subscribe gochuu hin irraanfatina. Egaa erga waliin hin jalqabne sagantaa keenya baay'ee bubbulleerra hamma kutaa 34 kan nu jirru. Dubbii sagalee Waaqayyoo waliin barataa yoo wana kana geenyerraa warri haaraa dhuftanu duuba deebi'aati. Tokko jedhaati kaasaati buufadhaati ordofaan isiniin jedha Waaqayyo Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa utuu hin jalqabiin dura akkuma yeroo kaan goonuu sa'aatii isaa Gooftaatti dabarsinee kennineetu walii wajjiniin barumsa keenya itti fufna. Mee bakka jirtanitti Gooftaan akka isinitti dubbatuu fi sakandii muraasa walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guddinni si galateeffanna, gaarummaa keef si haa galatu. Yeroo kana situ nuu laate ulfaadhu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si galateeffannaa sa'aatii kana nuu kennuu keetii fi akka sirraa barannuuf yeroo nuu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u. Obboloonni koo biyya garagaraarra haala garagaraa keessa kan jiran maqaa Kiristoos Yesuusiin dubbii kee kanaan madaan isaanii haa qooru, tarkaanfiin isaanii haa dabalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya hafuura isaanii, jireenya foon isaanii guddataa, dabalaa, ija godhataa haa deemu. Sagaleen isaan keessatti faca'u kun ija 30, 60, 90, 100 haa godhatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra ija godhatan isaan godhi. Gooftaa nutti dubbadhu, jalqabaaf xumura nuuf ta'i. Humni hamaan isa kanaan mormu bifa garagaraatiin akka nuun sagantaa kana hin hordofne kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuu ta'i maqaa Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Tole. Namoonni maaliif dheekkamuu dhiisanii? Nama cubbuu hojjetetti maaliif callisanii akkuma inni cubbuu hojjetuu fi achuma keessatti dhiisu? Namni Waaqayyoo itti dubbate qalbii diddiirrannaadha kan inni labsu. Cubbamaan tokko cubbuu keessatti akka inni hin duune, achumaan akka inni hin banne, si'ooliin akka inni hin gallee fi iyyee Yohaannis Cuuphaan iyyeetu qalbii diddiirradha jedhaa ture. Nama Waaqayyoo itti dubbate kan nuun ittiin beeknu keessaa mallattoon inni guddaan cubbamaa harge biraan darbu jenne. Bara kana keessa garuu namoonni cubbamaa karaatti deebisuu miti, in tajaajillaa Gooftaan nu waameera warri jedhaniyyuu warra cubbuu hojjetan keessaa tokko ta'aniitu yeroo isaan itti nu rakkisaa jiranidha yeroon hammaa kuni. Kanaaf maaliif dheekkamuu dhiisan gaggeessitoonni? Maaliif gaggeessitoota waamti? Tajaajiltoonni waldaadhumaa kanaan dura haadhoo ta'anii dheekkamuudhaan cubbuu balaaleffachuudhaan kan beekaman har'a maaliif suuta jechuu jalqaban? Maaliif dheekkamuu dhiisan kan jedhu walii wajjin haasa'uu erga jalqabnee qabxii 2 walii wajjin ilaalle har'a isa sadaffaadha kan walii wajjin ilaallu. Gara sanattan isin dabarsa dafee sa'aatii keenya itti fayyadamuuf jecha. Kanaaf eessallee hin dabiinaa. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa qulqulluun sagalee Waaqayyoo irratti dubbatamu. Sagantaan biraa, ajandaan biraa kan keessa hin jiru. Sagantaan birmadummaa kan keessan ammallee jalqabaa kaasatee amma xumuraatti wajjin hin turaan isiniin jedha. Qabxiin isa sadaffaa maaliif dheekkamuu dhiisan gaggeessitoonni? Maaliif dheekkamuu dhiisan tajaajiltoonni? Maaliif bara kana cubbuun soddaamaa namaa ta'ee maaliif ittiin bu'u namni? Maaliif sodaata namni? Isa jedhu keessaa qabxiin inni sadaffaanii gaggeessitootumti kun qacaramanii warra gaggeessan waan ta'aniifidha. Inni sadaffaan namoota gartuu akkasii kanatu jiru. Namoota qacaramanii hojjetanii yookaan immoo namoota qacarriidhaaf saantimaaf jecha bultoo isaanii duwwaadhaaf ittiin gaggeeffachuudhaaf jecha warra gaggeessantu guute bara kana keessa. Sababa kanaadha
kan isaan eekamuu dhiisan. Isa kanaaf ragaa qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbate Yohaannis barreesseera boqonnaa 10 lakkoofsa 11 fi 11 hanga 13 dafee isiniif dubbiseetanii walii wajjiniin ilaallaan. Tikseen gaariin anadha jedhaan. Tikseen gaariin hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee kenna. Namni qacaramaan kan tiksee hin ta'in garuu waan hoolonni kan isaa hin ta'iniif yommuu dhufaatii yeeyyii argutti hoolota dhiisee baqataa. Yeeyyiinis bushaayee ni butataa, ni bittimsasii, namichi waan qacaramaa ta'ee fi hin baqataa dhimma hoolotaas hin qabu jedhee dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waa'ee tiksituu kaaseetu kan inni haasa'u. Tikseen kuni hoolota inni jedhu gabaabaadhumatti hoolotni kun saba Waaqayyooti. Hoolaadhuma bakkee keessa jiran kana yookaan immoo hoolaa isin beektani irra isaa keessaa haasa'uu barbaade miti gooftaan. Waa'ee hoolotaa haasa'uu barbaade miti. Waa'ee hoolaa haasa'uu barbaadeetu hin ta'in saba isaatiin saba isaa akka hoolaatti yaada. Tiksee immoo gaggeessitootattidha kan inni fudhatu. Ana kan hoolota koo iddoo kanatti tikseen gaariin anadha, hoolota kootiif lubbuu koon kennaa jedheetu tiksituu sasirriif sasirrii hin taane garaagara baaseetu ka'a. Iddoo kanatti hoolotaaf yaada yoo ta'e namni tokko maal akka inni ta'e hoolota kan sirriitti namni tiksu nama akkamii akka inni ta'e sirriitti kan hin tiksin immoo namoota akkamii akka inni ta'e lafa kaa'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti. Isa sirriirraa gaafa ka'u isa sirrii fakkeenya ofiisaa fudhata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Tikseen inni sirriin jedha iddoo kanatti. Tikseen inni sirriin ofii isaa dabarsee hoolota isaatiif kenna. Lubbuu isaa kennutti dabarsee lubbuu isaa amma kennutti hoolota kana jaallatee hoolota kanaaf fidha kan inni jiraatu. Lubbuu isaa kennaadha gabaabaadhumatti. Tiksaa hoolota kanaaf wanta godhamu gochuurrayyuu darbee yoo lubbuu gaafata ta'e lubbuu isaa kennaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos isa kan afaaniin duwwaa dubbate miti. Anaaf siif Yesuus Kiristoos nu oolchuuf jedhee harka yeeyyiitti nu baasuudhaaf jedhee du'a nu oolchuuf jedhee ofii isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsee kennee yookaan immoo du'e. Tiksituun inni sirriin hoolota malee jireenya hin barbaadu. Hoolonni hin jiran taanaan jiraachuu hin barbaadu. Hoolonni dhibamuurra, hoolonni nyaatamuurra, hoolonni baduurraa ofii isaa yoo du'e isaaf filata. Isa itti fakkeessan utuu hin ta'in sirriidhuma isaa jechuudha. Dabarsee of kennaa jechuudha. Dabarsee hoolota kanaa fi hoolota kana abbaan barbaadee dhufee yeroo inni saamuu barbaadu, yeroo inni bittimsuu barbaadu, yeroo inni nyaachuu barbaadu jala dhaabbata. Dura dhaabbatee ofiisaa of kenneetu isaan oolcha. Ofiisaa du'eetu isaan oolcha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni bartoota isaa wajjin utuu deemuu gaafa isaan isa qabuu dhufanii isaan kana dhiisaati anan na qabaadhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Ofiisaa of oolchuu utuu danda'u ofiisaa of oolchuu hin barbaanne gooftaan Yesuus Kiristoos. Ofiisaa dabarsee du'atti of kennee fannootti of kennee warra kaan isaan kanatti garuu hin bu'inaadhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Tikseen inni sirriin akkasiidhaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Inna jireenyumti tiksee tokko jireenyumti tajaajilaa tokko saba. Sabi hin jiru taanaan nuun hin jiru. Sabi keenya kun yoo jiraatedha jireenyi keenya tajaajilaa kanumti nuun jedhamu. Maqaadhumti tajaajilaa jedhamee kan nuun ittiin waamamnu sabi kun yoo jiraate. Sabi kun hin jiru taanaan, sabi kun karaarra hin jiru ta'eenyaan, sabi kun badee jennaan anaafati akkasumaan. Iddoo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii koon dabarsee of kennaa jedhee dhuguma ofii isaa dabarsee of kenna. Ofii isaa dabarsee of laata. Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqa waan ta'eef akka hin jenne abbootiin keenya tajaajiltoonni abbootiin keenya darban macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffaman baay'een isaanii kakuu moofaa keessas kakuu haaraa keessas ofii isaanii dabarsanii of kennaniiru. Isa kana yoo ilaaluu barbaaddan Musee fakkeenya fudhachuu dandeessu. Museen gooftaan ani siinii fuudheen kanaanii si galchaa saba kana garuu asittan isee fixaa jedheen gaafa jarri waaqa tolfamaa hojjetatanii gaafa isaanii isa waaqeffachuutti gaafa isaan ka'anii Waaqayyo akkas jedhe Museen ani siin fuudheen kanaaniin galchaa isaaniin garuu asittan fixaa jedheen Waaqayyoof galanna ta'u hin jenneen. Ofii isaatii baqqaanoo kanaaniin galeera dhimma jara kanaan qabu jechuu danda'a ture. Garuu akka jedheen anaanii galmee jireenyaarraan haqiiti isaaniin immoo fuudhii dabarsee deema. Geggeessaa inni sirriin akkasidha. Tajaajilaan inni sirriin akkasidha. Jarri warri bitamanii hojjetan faallaa kanaati.
Geggeessitoonni warri sirriin akkasi. Bara kakuu moofaa bara kakuu haaraa keessa akkas baruma keenya keessa bara dargiifaa keessa geggeessitoonni akkasii turani. Geggeessitoonni akka Museefaa luba guddinaa sumsaafaa fudhatanii ilaaluu dandeessu. Jeettiin yookaan pileeniin dhufee isa fudhatee biyya bakkee fuudhee isa geessu dhufee maatii isaa wajjiniin bashannanee biyya bakkee jiraachuutuu danda'u. Anoo addana kanaanan deemaa saba Waaqayyo natti kenne immoo eessatti dhiiseen deemaadhe. Utuu deemuu danda'u, utuu sokkuu danda'u, geggeessaan kun lubi kunii jechuudha. Lubi kun baruma waggaan kan waggaa 50 irraa faa waggaa 40 irraa dhannanaasaa jiru. Waan fagoo miti. Bara dargii keessa jechuudha. Ofiisaa of kennaan hin deemu jedhee saba koo wajjinan gidiraa fudhadhadhee akkuma Musee iddoo kanatti du'an aarsaa ta'an utuu akkuma warra kaanii warri kaan warri isaanii wajjin turan baqatanii biyya bakkeetti umurii dheeraa jiraatanii lafa kanarraa dulloomanii du'an baay'ee isaanii warri kaan immoo jiru lubbuudhaan iyyuu. Ani isaan ceepha'uuf jechuu koo miti. Garuu namni kun filannoo qaba ture. Garuu waan inni godhe fuutan gaafa ilaaltan ofiisaa of kenne. Of kenne hoolotaaf of kenne. Du'atti of kenne. Du'e. Jiru bara keenya keessa. Ammayyuu jiru baadiyyaa keessa magaalaa keessa warri hoolota malee jiraachuun takkaa isaan ittiin tolle hoolotaaf kan lubbuu isaanii kennan harrayyuu qabna maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u baay'een isaanii garuu gubbaadhaa kaasanii amma goodaatti taayitaa kan qaban waldaa kiristaanaa keessa teessuma kan qaban kan isaan jiraataniif kanaaf miti hoolotaaf miti warra sobduu yookaan immoo warra geggeessitoota ofiin jedhanii geggeessitoota sirrii warra hin taane isaan qacaramanii warra hojjetanidha immoo dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan dhimma hoolotaan qabanidha. Dhimma maalii malee dhimma ofii isaanii malee dhimma waa'ee ofii isaanii malee waa'ee hoolotaarraa dhimma hin qabanidha gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu isaan kan isaan jiraatan amma saantima argatanitti amma bu'aa mataa isaanii amma argatanitti bu'aa mataa isaanii kana yoo dhabanii bu'aa mataa isaanii kana yoo dhaban hoolota dhiisanii sokkooti. Yeeyyitti kennatiitu dhiisanii baqatooti. Dhimma isheen qabanidha. Geggeessitoonni akkasii parsantiin isaanii guddaadha bara keenya keessa. Yoo riisarchii isaa hojjechuudhaa baadhayyuu baay'een isaanii baay'een geggeessitoota baay'een tajaajiltoota dhimma ofii isaaniitiif kan isaan tajaajiltoota ofiin jedhan. Nama Waaqayyoo kan isaan ofiin jechisiisanidha Phaawulos gaafa Ximootiyoosiif barreessu boqonnaa 6 irratti. Saduraa boqonnaa 6 irratti kaa'u nama Waaqayyoo kan isaan ofiin jechisiisan dhimma biraatii fi anaafati garuu waan nyaannu waan dhugnu argannee naannoo gaa'eedhaaniin Ximootiyoosiif gaafa barreessu. Kana jechuun maal jechuudha? Nama Waaqayyoo paasterii kan isaan ofiin jechisiisan qeesii kan isaan ofiin jechisiisan raajii ergamaa naamni maqaa isaanii kana kan isaan ofitti laxxafanii jedha. Kan isaan kana godhanii fi isaan dhimma biraatiif ajandaa biraatiif sabichaaf miti. Sabicha sooruuf utuu hin ta'in ofii isaanii soorata mataa isaanii barbaacha. Sabicha nyaachisuuf ta'e ofii isaanii nyaachuudhaafidha jedheetu dubbata Phaawulos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis isuma kana kan inni dubbate. Warri qacaramanii hojjetan dhimma hoolotaan qabani. Dhimma maalii malee dhimma ofii isaanii. Qacaramanii hojjetu. Hoolonni kan isaanii waan hin taaneefidha jala mure. Hoolonni kan isaanii waan hin taaneef miidhamuu hoolaa, beela'uun hoolotaa, beela'uun saba kanaa, rakkinni saba kanaa waa tokko itti fakkaata. Of oolchuu irrattidha kan isaan hojjetan. Ofii of sooruu irrattidha kan isaan hojjetan. Dhimma ofii isaaniitti jalaa tuqamee jennaan dhimma dantaa mataa isaanii jalaa tuqamee jennaan dhiisanii sokku. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu gaafa dubbatu tiksitoonni warri sirriin lubbuu isaanii dabarsanii kennu jedhaan. Kanaaf hin dheekkaman dhimma hoolotaa hin qaban. Yoo hoolaan tokko karaarraa badde haa baddu dhimma mataa ishee. Dhimma mataa ishee. Yoo isheen cubbuu hojjette dhimma mataa ishee. Itti dhiisuun yoo isheen nyaatamte dhimma mataa ishee. Waa tokkotti hin fakkaatu. Warra akkasii kanatti guutu. Dhugaan isiniin jedhe yaa saba Waaqayyoo hoolota Waaqayyoo waa tokkoon isinitti himu. Cubbuu keessatti namni isin ilaalu, cubbuu keessatti namni isin jajjabeessu, gaggeessaan achi keessatti callumadhee isin ilaalu inni isa isin jaallatu miti. Inni isa sirriitti si gaggeessaa jiru miti. Inni isa dhimma kee hin qabne bu'aa mataa isaatiif jedheetu kan inni gaggeessaa keessan kan inni ta'e. Inni gaggeessaan sirriin yeroo ati kararra maqxu sitti dheekkama. Amma uleedhaan siree buutti ga'a. Amma yeroo inni si adabu yeroo ati harraa kaastee tajaajiltu harraa kaastee kan gootu gaafa siin jedhu inaaffaa sitti hin fakkaatiin yookaan immoo hammeenya sitti hin fakkaatiin namoonni cubbuu keessatti si ilaallatan isaan kan Waaqayyoo miti.
Waaqayyo isaan hin ergine, Waaqayyo isaan itti dubbanne kana beekuutu isinirra jiraata. Bara kakuu moofaa keessa saba Israa'el akka isaan biyyi Israa'el diigamtee akka isheen Baabilooniif Asooriin akka isheen fudhatamtu kan godhame keessaa tokko sababa gaggeessitootaati. Raajii sobduutti calluma jedhanii dhiisanii, raajonni sobduun akka barbaaddee godhatti, isaanis calluma jedhanii, isaaniyyuu jaraa wajjin walii galanii harka wal qabatanii, warra sobdootaa wajjin harka wal qabatanii sabicha saamuu, sabicha nyaatu. Isa kana aaree Waaqayyo Hisqeelitti boqonnaa 34, Hisqeel boqonnaa 34 an dubbisee isinii fixuu hin danda'u kan sa'aatii waan hin qabneef, please mana keessanitti taa'aati dubbisaa fixame boqonnaa sana. Waan dinqii argituun, waan geggeessitoonni bara sana hojjetan. Warra coccoomoo ta'an lakkoofsa 3 irratti warra coccoomoo ta'an nyaatanii hoolota sana iyyuu hin nyaatanii. Waan isin ajaa'ibu keessa. Yaa mucaa namaa tiksitoota Israa'el irratti raajii dubbadhu wanta Waaqayyo Gooftaan jedhu isaanitti himi. Tiksitoota Israa'el warra ofuma isaanii duwwaa sooraniif wayyo. Ofii isaanii duwwaa sooru turani bara sana keessa. Ofii isaanii sooru malee hin sooran turan sabichi. Tiksitoonni hoolota eeguun isaanirra turreere jedheetu Hisqeelitti dubbata Waaqayyo. Isin cooma hin nyaattu, uffata rifeensa irraa hojjetame isin uffattu, warra cooman isin qalattu, sabichumayyuu hin qalattu. Akka bara kana garuu hoolota immoo hin soortan. Isin warra dadhaboota hin jajjabeessine, warra dhukkubsatanis hin fayyifne, warra cabanis hin wal'aanne, warra karaarraa ce'anis badanis barbaaddanii hin finne, isin humnaan gara jabinaanis isaan irratti hin mootanidha. Argitanii? Isaanis sababii tiksee dhabaniif tamsa'anii bineensa daggalaa hundumaaf nyaata ta'anii, hoolonni koo tulloota hundumaarra, gaara ol jedhaa hundumaarra hin tamsa'anii, irra lafaa hundumaarra hin faca'anii, namni tokkollee isaan hin ilaalle, isaanis hin barbaanne jedheetu dubbata. Guutummaa isaa dubbifadhaa. Gala ofiis keessanii of soortanii, hoolota koo hundaamoo warra coccoomoo immoo keessaayyuu qalattanii nyaattanii, ofii keessanii wayaa gaggaariiffattan, sa caccabe wallaanne, sa kufe lafaan kaafne, akka hoolonni koo gaarota irra tamsa'anii babbadan gootanii jedhe. Akka bara kana afaan keessaniin dubbattan. Yeroo abbaan barbaadde hattu hundaam kan itti waamee nyaachisu, kan itti raajota sobduutti waamee isteediyeemiitti yaase. Waldaa Mulangeelii keessa Masarat Kiristoos keessa Makaana Yesuus keessa Qaalayyootii keessa guuttanii jirtu gaggeessitoonni akkasii hattoota bakkeerraa kan waamtan. Warra duuriyyee qobaatti shaaraa waxxaratte, qobaatti achiitii addaraasha gurguddaa ijaarratte, tiivii gurguddaa waan isheen qabdu isaanii waamtanii saba kana kan saamsisu, qabeenya saba kanaa kan saamsisu, liitiraalii qabeenya sabichaa kan saamsisu, jireenya hafuura isaanii kan balleessu. Waaqayyo irraa sabi kun akka inni galagalu kan gootan. Jarri dhuftee sirbisiiftee, faarfattoota akka seetii qabdi dhuftee awwaara kaasisiiftee. Sabi kun akka inni wangeela irraa badu kan godhe. Gaggeessitoota waldoota haadhoo keessa jirtan baay'een keessa jirtu kan akka gootan. Waan argaa jirru hin dubbattan. Sababi isaa maaliif? Baay'een keessan immoo jaraa wajjin walii galtanii parsantiidhaan saantima fudhatu. Jarri gaafa isaan uummata saamanis immoo parsantiidhaan walii galtanii boroodhaan birrii walii laatu. Waaqayyo Gooftaan akkas jedhama. Harka keessaniin baasa saba kanaa. Lakkoobsa dhaqaatii lakkoobsa 8 amma 9 dhaqaa torbarraa kaasaati dubbisa. Harka keessaniin baasa. Kana booddee hoolota koo natti tikfata. Nan kaa jedhe Waaqayyo iddoo kanatti. Isiniif wayyo warra akkas gootan. Dhugaan isiniin jedha isiniif wayyo. Saba kana kan saamsiftan isiniif wayyo. Wangeela takka jedhamti. Wayyo isiniif. Waaqayyo gaafa achii ka'u hadabbii isaatiin gaafa ka'u Waaqayyo daaraa isin godha. Saba kanatti waamsisiinaa duryoota kan yeroo hundumaan jedhan waggaa 6 duran dhimma kana miidiyaa irratti dubbataa ture. Hin godhiinaa wanta kana jara kanatti waamina, saba kanatti waamina. Jala informaashiniin funaantee dhuftee maqaa waamtee maal jettee saba kanarraati saantima yoo kennitan malee dallaa keeti ona, mana keetu gubata, bineensa lagaa ba'ee si nyaata maal jettee as faraarraatee uummanni keenya xobbeen isaaniin nyaatamee dhufu. Bineensa daggalaatti na jalaa kennitaniidha. Bineensa jarri kun yeeyyiidha ittiin jedhamiti raajota sobduudhaan. Raajota sobduu waamtanii fiddanii saba kana ittiin saamsiftu. Waaqayyo in ka'a. Gaafa achii ka'u immoo jireenya keessan foon hafuura keessan lubbuu keessan dumaa miti foon keessan irratti
tarkaanfii fudhata Waaqayyo. Adabbii Waaqayyoo jalaa oola. Qalbii diddiirrannaa saba kanatti hima. Saba kanaan deebi'i jedha. Saba kana sirriitti tiksa. Hoolota kana immoo yeeyyota kana hoolota kanatti waamina. Waaqayyo sin gaafata. Hoolota isaatiif calmadhee hin dhiisu Waaqayyo. Hin dhiisu hin calmadheedha. Nan warra bibittinnaan kana nan deeffadhaa jedheen Waaqayyo. Bara sana keessa arras Waaqayyo hin ka'a. Arras Waaqayyo warra bittinnaan, warra wallaaloo xoxobbee garatti goran wallaalanii jooran kanaaf hin ka'a Waaqayyo. Nama sin kaafata Waaqayyo. Siif garuu wayyo. Akka isaan lammaffaa deebi'anii hoolota koo nyaanni akka isaan sasaan of sooran kana akka isaan deebi'anii of hin soorre akkasan godhaa jedheen iddoo kana. Akkasan godhaa jedhaan Waaqayyo. Har'as akkas godha Gooftaa. Kanaaf kan isin dheekkamuu dhiiftaniif wangeelli keenya deebii isaa nuu kenna. Sababi isaa tokkoof tokkodha. Qaacaramtaniitu isin kan isin gaggeessitan baay'een keessatti. Kanaaf hin dheekkamtan. Horii koo saantiman dhabattanii, horiin dhabattanii dhimma dhuunfaa keessanii malee miidhami sababaa tokko iyyuu isinitti hin fakkaatu. Dhimma dhuunfaa keessanii saantima keessan argattanii waan garaa keessanii argattanii jennaan hin dubbattan. Wangeelatu akka jedhu, natti akka jedhame. Piraaktikaalii immoo kun har'a argaa jiru. Kanaaf isa kana sabi keenya beekuu qaba. Tajaajiltoonni keenya qalbii diddiirradhaatii arraa kaasaatii tikseessa sirrii ta'a. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa egaa kanumaan xumurraa kun sagantaa birmadummaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa galgala roobii sa'aatii 3:00 kaaseetu kan isiniif darbu. Kanaaf yuutuubii Eeliyaas Gabulaa Official Channel jedhu irratti kan inni darbu. Subscribe godhaa, koomenti godhaa, like, share walii godhaatii walii dabarsaa. Hordofuu hin irraanfatinaa. Waaqayyo Gooftaan guddisee isin eebbisu. Egaa sagantaa keenya sa'itaa nutti deebinee wal agarraa. Torban gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Amma guyyaa sanaatti nagaa Gooftaatiin turaa. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti Waaqayyo Gooftaan isinii wajjin haa ta'u. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee.